Alhamdulillah gooftaan ni'maa guddaa wanti inni gaaromsee fokkisaa bareeda wanti inni ajeesse bareeda babbada beekee hin bareedu khayriitti nooda inni faarfamaadha waan hojjete hunda caadila hojiinsa hundatti bareeda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa guyyaa irrantana akkaataa zoom itti banamu hedduu isinitti agarsiisa. Na hojii tura na hordofaan isiniin jedha. Jalqaba as keessa ni dhufna. Play Store keessa ni dhufna. Erga Play Store keessa dhufneen booda erga Play Store keessa dhufnee haala kanaatiin fayyadamna. Obsa na hordofi. Play Store yeroo seentee erga Play Store seentee zoom jettee barreessita. Iddoo kanarratti zoom jettee barreessita. Zoom jettee erga barreessiteen booda haala kanaatiin si dhufa. Erga hanga buufadhee waan ani buufadhee waan jiruu fi haala kanaatiin si dhufa. Erga haala kanaatiin inni si dhufe booda amma dhayni akkamitti akka hojjechiifan na hojji ture. Egaa barnaamijni keenya isa kana gadi naa bu'ee jira waan ta'eef jalqaba gadi buufadhee amma akkamitti akka inni banamu isin wajji garsiisa na hojji tura. Egaa jalqaba yeroo irratti dhooyte haala kanaatiin si dhufa. Erga inni haala kanaatiin si dhufe haala inni ammaan tana si dhufe kanaan jala deemtee sirriitti hordofu hin dagatiin. Tokko farati join jedha, join meeting jedha, sign up jedha, signin jedha. Ati kamtu wixee deemtaa isa kanarra tuwitaa jechuudha. Signin kanarra tuwita. Erga ati kanarra dhufteen booda asirratti wantoota garaagaraa si gaafata. Cancel, zoom, email address, password, signin, forgetting waan akkasii si gaafata. Sigin akkasii wantoota garaagaraa si gaafata. Inni tokkoffaa sigin wis SSO jedha sanii miti amma lammaffaa kana akkamitti akka banachuu deemtu yoo fedhe Facebook keessan illee banachuu ni dandeessa. Email Facebook keetiitii wajji wal qabsiifte yoo barbaadde immoo email Google keetiitii wajji wal qabsiiste banachuu ni dandeessa jechuudha. Anamma email Google ati wajji wal qabsiisee banee isin garsiisa na hojii tura. Email Google irratti gadhooyta. Erga irratti gadhooyteen boodan wanta inni si fidu obsaan eeggadhu haala kanaatiin si dhufa. Email Google ati wajji na dhufa. Email keenkoo isa kana waan ta'eef haala kanaatiin na fida. Sanboota akkam goota emailuma hanqa irratti gadhooyta. Erga irratti gadhooyte wantoota inni si dhufu obsaan eeggadhu. Obsaan eegi amma haala kanaatiin na dhufee jira. Haala kanaatiin na dhufe. Amma wantoota inni na fide jalqaba irratti associate your with your personal information on Google jedha. Lama farati mo see your personal information including personal information you are made public available jedha. Amma kam to ine deemna isa kana to ine haa deemnu nuti. Ammallee waan inni sifitu obsaan eeggadhu. Okay. Haala kanaatiin nu fidee jira jechuudha. Amma maaltu nurraa fere isa kana dhufteeti mallattoo kanarra dhooyta jechuudha. San booda zoom keenya banamee jira. Haala kanaatiin si dhufnaan zoomii kan kee siif banamee jira. New meeting, join, schedule, share screen wantoonni kun hundi wanta itti fayyadamtu. Share screen illee dirqama, join, new meeting. Okay, amma wantoota sirreeffachuu qabnu. Maqaa keenya irratti barreeffannee mirkaneeffachuu sirreeffachuufi iddoo kana dhufna. Iddoo more jettu kana sirra dhufna. Irra dhooyta. Erga irratti dhuftee booda naannoo kanarra dhufta. Bakka kanarra dhufta. Profaayila kan keetillee jijjiirachuuf maqaa kan keetillee sirriitti tolfachuudhaaf. Asirra dhufta. Amma profaayilii kan koo kana jedha. Maqaan akkaawuntii ani ittiin banadheeni kana maqaan zoom kiyyaa immoo kana ani jalqaba waan hin banee tureef maqaa ifuma isaatiin na baase. Ati immoo yoo haarawatti kan banattu taate maqaa kan kee sirreeffachuun sirra dirqama tahaa jechuudha. Tayyib. Amma akkamitti akka inni banamu laallee turre. Amma wanti ilaaluu qabnu maali? Wanti biraa kan waafe maali? Kootiif duuba haa deebinu. Fakkeenyaaf zoomii yeroo nama ergitu zoomiin akka imoo fi akka waasaappiitii miti. Yookaan immoo akka barnaamija kaaniitii miti akka aappii kaaniitii miti. Jaluma jettee seentee fayyadamuu hin dandeettu. Akkam goota jalqaba yeroo nama seensiftee yookaan immoo nama hojii fayyadamuu yeroo barbaaddetti liinkii nama ergita. Liinkii isaa hoo eessan baafattee nama ergita. Liinkii isaatillee bakka baafattuun beekuun sirra dirqama ta'a. Amma liinkii isaa eessan fiddee ergita. Liinkii isaa iddoo kana dhufta. Iddoo meetingii jedhu kana. Asirra yeroo dhufte haala kanaatiin itti gadi dhoofte haala kanaatiin si dhufa. Ati jalqaba ofii kan keetii keessa seenteeti liinkii namaaf ergita. Jalqaba ofii keetii seenteet liinkii ergita. Tayyib jalqaba yeroo seentu ati kamitti seenta?
Ani amma yoon hin seene sagaleen kan koo ni dhaabbata waan ta'eef seenee isin garsiisa na eegedha hordofa. Asirratti amma yoon hin tuqe ani keessa seene yeroo nan keessa seene immoo sagaleen hin waraabamu sagalee hin dhageessisu. Tayyib amma keessa seene. Jalqaba osoo keessa hin seenin dura osoo keessa hin seenin dura liinkii kan kee kana koppii godhadhutii qopheeffadhu. Iddoo kanarra dhoofti iddoo seendi invitation isa jedhu kanarratti ni dhoofti. Asirratti dhoofta. Isa kanarratti yeroo dhoofti haala kanaatiin si dhufa. Gmail, email, messenger, message kan jedhu kanaa si dhufa. Liinkii koppii godhachuu barbaada waan ta'eef asumarratti dhoofta. Liinkii amma koppii godheetiin jira. Liinkii koppii gootee erga qopheeffatteen booda ati dhufteetu mas keessa seenta. Isa kanarra dhoofte start kan jedhu kana ni dhoofta ni seenta. Erga keessa seente ati haala kanaatiin si dhufa. Haala kanaatiin si dhufa sirriitti eegi. Sirriitti eegadhu. Tayyib. Haala kanaatiin si dhufa. Erga zoomiin haala kanaatiin si dhufeen booda erga inni haala kanaatiin si dhufe akkamitti akka keessaa baatu asiin dhuftee keessaa baata. Asiin dhufteeti keessaa baata. Isuma kanaa isa kana dhohiteet keessaa baata. Keessaa baata. San booda isa dhohita as dhohitee keessaa baata. Erga keessaa baate liinkii kan keetis koppii godhattee erga haala siniitiin qopheeffatteen booda haala kanaatiin itti fayyadamtaa jechuudha. Zoomii itti fayyadamuun isaa haala salphaadha. Waan hedduu nama dhibaatillee miti. Wanta hedduu namatti toluuti. Waan illee namallee gammachiisu. Zoomii irraa fayyadamaa isiniin jedha. Seenaa baradhaa. Aappiin kun aappii faayidaa guddaa qabudha. Irraa fayyadamaa itti baradhaa. Barumsa garaagara namoonni hedduun amma namni social media namni sirriitti irratti baratu jiru zoom kana barnoota garaagaraatu irratti dabraa jira. Warri quraana barachuu barbaadan, qubee afaan oromoo barachuu barbaadan, barnoota saayinsii fi teekinooloojii kan barachuu barbaadan, barnoota gosa garaagaraatu jira waan ta'eef dhayxanii seentanii barachuu dandeessuun isiniin jedha. Galatooma ulfaadha. Aappii kanammoo itti fayyadamaa. Aappiin kun aappii sirriitti bareedaadha. I think namoonni baay'een fayyadamaa jirtanii kanneen namni baay'een immoo dilas akkas namaaf hin banamu zoom kiyya akkamittiin banadhaa annaaf banamuu didee saniif itti fayyadamuu hin danda'u jettanii warreen hifattanii ofirraa dhiiftanis ni jira. Egaa akkamitti akka inni banamu jiru amma irra deebi'ee sirriitti isin garsiisee jira. Yooniif isinii galuu didee yaada keessan koomentii jalattis kaahaa keessanis bilbilallee na gaafadha. Haga dandeenyutti wajji goonaa wajji wal gargaarree wajji goonaa waan ta'eef karaaf walumaa galatti sirriitti irraa fayyadamaan isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa wal jajjabeessa walumaa gaarii naaf oola. Fokkisa bareeda wamdini ajeesse bareeda babbada beeke hin bareedu khayriitittiin ooda inni faarfamaadha waan hojjete hunda caadila hojiinsa hundatti bareeda nu hojjechiis hojii nu ta'u faayidaa nu godhi jamaa deemtu karaa guddaa kan bidaa jibbeessu